السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتوتا في أردوتوتا أرالي إن شاء الله تعالى وانا جايباتي في سينا أجايبات قبل سيدو فيه ilmaan oromoodha addunyaa tanarratti hambaalee adda addaa hambisanii deeman. Oromoon hoggaanii fi addunyaa tanarra bakka adda addaa jiraattu waan addunyaan isiin itti yaadattu yookaanuu addunyaan isii itti yaadattu keeyseeti deemti. Waan san keeysaa inshaallahu ta'aalaa irraan tana waan hedduu nama ajaa'ibsiistuu fi ta'ijjitee ragaa siif taatuun qabadhee dhufe wanni san ta'arraan tana lafa biyya Oromiyaa keeysatti argamtu. Tan yoo biyya sanis dhayxanuma argattu laata dhiiroo ummata biyya saniitu Oromiyaa dhufe moo Oromiyaatu biyya san ture inshaallahu ta'aalaa kan waliin laallu ta'a daawwattootaa fi hordoftoota. Ilmaan Oromoodha addunyaa tana keeysatti iddoo adda addaa bulchanii turan. Seenaan Oromoodha ta dubbatamterra ta hin dubbataminiitu hedduudha. Inshaallahu ta'aalaa ta hin dubbatamin jala deemnee baasuudhaaf qophii teenya xumurreeti jirra. Duba daawwattootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoodha Eeshiyaa tana keeysa iddoo adda addaatti jiraatanii jiran. Eeshiyaa qofaa miti. Biyyoottan adda addaatis keeysatti jiraatanii turan. Biyya akka Hindii keeysattis Oromoon akka jiraachaa turte beeytaa laata. Jiraachuu qofaa miti. Akka ilmi Oromoo qulqullichi biyya Hindii bulchaa ture beeytaa. Inshaallahu ta'aalaa adeemsa seenaa barannuun keeysatti isiniifiin fiduutaa inshaallahu ta'aalaa. Duba daawwattootaa fi hordoftoota. Waan ajaa'ibaa ta nama keenyarraa na ajaa'ibsiiseetu jira ta hedduu na dinqisiise. Maali wanni tun jettee yoo hayyaaddu taate namni keenya waan takka sirraa fudhatee amanuudhaaf namni Arabaa tokko afaan Arabaatiin kitaaba Arabaa irratti barreessuu qaba ja'aniiti yaadan. Ragaan isaanii wanni afaan Arabaatiin barreeffame hundinuu waan samii bu'e isaanitti fakkaata. Laa wanni samii bu'e waa lama. Waxyii Nabi Muhammad irratti buufamtuu fi sallallahu alaihi wasallam قرآن ربي سبحانه وتعالى نبي محمد الرتبوسي خنا على ونوتن أدى أدى خطاب الرت شرحي قدن يوخانو إفسا قدن وان سمير رابو فميمتي نموتن خين يقرو أفان ربات بريفا موقع إساني فرقاته هداف نموتن غري غري هقانا واي بلال دبردو رقا مال قبدا رقا أكم بربادن أكانا نفان ربا خيسا رقا في دوف يوخانو خطاب عربني دبتا خيسا رقا في دوف تو يوم يو هنتاتو نموتن سنيس نمترن سمير راوني إسان الرتبو هنجرو أمني سنيس نما أكا خينياتي توري سينا أرغا يوخانو سينا دقين الرا بريساني براخوتن إن شاء الله تعالى ران تنمو سينا لي أدى أدى قرني إلمان أرومو تفبافني إلمان أرومو أسديمو جنريشن أسديمو فلفخاون دلقم خيا في خيتي أران تنبان فده وان فده هاسا وجوز جنريشن أسديمو إن شاء الله تعالى جنريشن وانين أنجو خانا نفهم مفتاو دوبدا وطوطا في أردفتوتا خيا osoni fin khara seenaati yaa hin dabarre dura waanin dirqama dubbadhu malee bira hin kunneetu jira. Namootan garii gariitu online kana gubbatti Facebook kana gubbatti waan addaati ja'an waan hedduu nama dinqisiisa. Namootan kun maal ja'aniiti barreessan kitaaba maarree gadaa keessatti ilmaan keenya balleessaa jiran akkana godhaa jiran kitaaba gadaa ilmaan Oromoo sadeenuu barachuu qaban. Ilmaan Oromoo sadeenuu barachuu qaban. Amantii osoon ta'in heeraa fi seera Oromoon kaayyachaa turte baruu qabdi. Islaamummaan amantii teenya Oromummaan saba keenya waan sabni keenya irra jiraachaa ture baruu qabna. Heeraa fi seera akkamitti wal bulchaa turanii baruu qabna. Akka nuti heera kana hin barreef Oromoo laamsheessanii lafa kaa'uudhaaf waan isaan hin daleeyniin qaban. Seenaan boru as deemtu inshaallahu ta'aalaa namootan Oromoo laamsheessuudhaaf gurri isaanii duudee ijji isaanii duudee mujaahidul islaamiif goggodhuu fadhu seenaan inshaallahu ta'aalaa lafa keeyseeti biraa deemti. Oromoon seenaa guddaa qabdi. Seenaan isii Oromiyaa qofa keeysatti hin dhaabbatu bal'aadha. Keeysa yaaneeti barachuu teenya. Inshaallahu ta'aalaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya na hordofuu hin dagatinaa. Babylon civilization jee interneeta keeysa seen ilaale. Babylon jechuun arraan tana iddoon isin itti argamtu biyya Iraq keessa waan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Babylon civilization dhaloota Nabii Ciisaa dura amata 1768 bara 1763 bara 1763 magaalaa gad dhaabbamte dhaloota Nabii Allah Ciisaa dura jechuudha. waan hedduu nama ajaa'ibsiisaatii fi nama dinqisiisa. Magaalaa san keessatti jaarmeenii adda addaa ijaarameetu jira. Jaarmeenii magaalaa san keessatti ijaarame jaarmee arraan tana magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argamu.
jaarmee lamaan kana maaltu wal fakkeessuu danda'e? Tana qofaa miti. Jaarmee qofaa miti. Ummanni lafa san keessa jiraachaa turee fi ummanni har'aan tana magaalaa Dirree Dhawaatii fi naannawa Harargee keessatti Oromoo keessatti Harargee qofaa miti Oromiyaa guutuu keessatti jiraatu wal fakkaatan fuulaan. Maaltu wal fakkeessuu danda'e? Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Seenaa keessatti deebinee namni wal fakkaachuun ni jira. Walaakin ammoo akkaataa jireenya isaanii haa laallu. Babylon civilization keessatti haala kamiin jiraachaa turan ummanni san? Haalli isaan itti jiraachaa turan dachii qotataniiti jiraachaa turan. Ummanni keenya warraan tana maaliin beekama? Dachii qotuudhaan beekama. Tana qofaa miti. Babylon civilization keessatti waan hedduu nama ajaa'ibsiisa. Footooleen ammaan isin garsiisu tana qaceellotti ilaala. Footoolee tana irratti wanni isin agartan footoon asin jirtu tun tan Babylon civilizationiiti. Footoon tun ammoo tan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti iddoo laga Odaa jedhamtu keessatti jiraamtu. Iddoo laga Odaa jedhamtu keessatti jiraatti. Laga Odaadii fi Babylon maaltu wal fakkeessuu danda'e? Tana qofaa miti. Babylon keessa waan hedduu isin beekamtuu ni jira. Jaarmeen kunis kaasitti gartan magaalaa Babylon keessa jira. Waan ajaa'iba namatti haa Babylon qofaa miti. Oromiyaa keessaas ni jira. Eessa jiru Oromiyaa keessa? Hawaasaa bakka jedhamtuun keessa jira. Hawaasaan lafa Oromiyaati jettee yoo na gaafatte, hawaasaan lafa Oromiyaati. Xummuuga ilmaan meeqa dhale? Ilmaan 3 dhale. Ilmaan 3 inni dhale. Tokko Asaasaadha. Tokko immoo Hawaasaadha. Tokko immoo Arsiidha. Arsiin ammoo 2 dhale. Namootan garii xummuuga Arsii dhale qofa sahan. Lakki Asaasaa fi Hawaasaas dhalee jira. Ummanni Hawaasaadha, lafti Hawaasaadha, lafa Oromooti. Akkasitti tahuu beeyta. Lafa ilmaan xummuugaati. Ilmaan xummuugaa keessaa Hawaasaati. Hawaasaan lafa Oromooti. Jaarmeyni har'aan tana Hawaasaa keessa jiru keessin agartan kun biyya Babylon keessattis jaarameetu jira. Yeroo ammaan tana Hawaasaa ummanni qabu Sidaamoodha jedhaniiti yaadan. Asaa dhufnu ummanni Sidaamootis ummata keenya. Ummata nurraa fagootii miti, ummata Kuush. Hadaaraa yookaan civilization kun kan biyya Babylon keessa jiru akkamitti biyya tana keessatti argamuu danda'e? Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Na hordofii ammallee siifiin hima. Tana qofaa miti. Namootan biyya san keessatti jiraachaa turan ifi namootan biyya teenya tan Oromiyaa keessatti jiraatan fakkii isaaniitiin walitti finnee haa laallu. Fakkii isaaniitiin walitti finnee haa laallu. Footooleen amma isin asii gartan kun footoolee gartee gaafa bara Babylon jiraachuu turte yookaanuu Babylon duraas jiraachuu turte. Gaafa gartee Numruud mootii ja'aniin gaafa jiraachaa turte footooleen tun. Footoon amma isin asitti gartan kun footoo biraa isiniin fidu. Maqaa Khaaliqaatiin isinii kakadda, maqaa Rabbiitiin isinii kakadda. Ani footoo tana arkeetii miti kaniin akka isaanii kanatti footoo ka'e. Footoo tana arkeetii miti kaniin akka isaanii kana footoo ka'e. Osoon quban qabaatiniin footoo tana isaan duubaa ka'e. Walaakin ammoo waan ajaa'iba isinitti taha. Footoolee lamaan hoggaa walitti ilaaltan hedduu walitti dhiyaatti wal fakkaatti. Tana qofaa miti namootan nama kana fakkaatan hedduutu jira. Walfakkiin ummataatii fi walfakkiin lafaatii fi walfakkiin akkaataa jaarmeeya isaaniitis hedduu nama ajaa'ibsiisa. Yeroo har'aan tanaa mannoowwan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ijaaratan istaayila kamitti ijaaratan waliin haa laallu. Istaayilli har'aan tana manni Dirree Dhawaa keessatti ijaaramu ittiin ijaaramu waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Istaayila jaarmeeya Baabiloon kana waliin haa laallu. Magaalaa Dirree Dhawaa keessattis jaarmeeya ijaaramu kana waliin haa laallu. Waan hedduu wal fakkaataati. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati ummatoo. Seenaan Oromoodhaa tan baateerra tan dhukattee turre guddoodha. Seenaa Oromoo baasuudhaaf tattaaffii godhuu qabna. Namootan garii kan seenaa tana hoggaanii fi nuti barbaannee finnu nu afaanitti dhahuu barbaadutu jira. Walaakin irraa hin dhageenyu, irraa isin agarru. Ammoo boodarratti wanni isinii dhaamu daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Namootan seenaa Oromoodhaa ajjeesuudhaaf, seenaa Oromoo laamsheessuudhaaf, seenaa Oromoo akka Oromoon lafaa hin kaane godhuudhaaf Oromoo tana waan biraa godhee gabbaasee maarree gadaa keessatti kana baratan, maarree gadaa keessatti kana godhan jee ilmaan Oromoodhaa seenaa isaanii jalaabachiisuu deemu akka hin dhageenye adaraa. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana isaa keessatti hoggaa dubbatu kana jedha. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
nutiin kun isinii kana hoggaa uumnu humna dhiirarraa yookaan dhalaa fi dhiirarraa isin uumne wanni gartee murna goonee saba goonee isin uumneef akka wal beeytaniif namni hundinuu saba isaa beekuu qaba. Yoo seenaa Oromoo irraa humaa hin beekne saba Oromoodhaa doomsuudhaaf hin deemina. Sabni Oromoo saba qaroome, sabni Oromoo saba qara. Seenaan isaa akka dhukattuuf namoota laffaatii godhaa jiraniiti jira. Maqaa seenaan isaa akka dhukattuuf namoota laffaatii godhaa jiraniitu jira. Maqaa Islaamaa jalatti dhukatanii tun ammoo abadan hin taatu hangaan lubbuun jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.